kaabaa kibba bahaa dhiyateessanii ijoolleen chaanaalii keessatti OBN Gaammee daawwachaa jirtan hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii torbeen keessan mee akkam ture gaarii ture miti torban keessan kaa yeroo qo'annaa keessatti qo'achaa yeroo barnootaatti ammoo barumsa keessan sirnaan barachaa kana malees ammoo maatii keessanis hin gargaartu mitiire kana malees chaanaalii keessan OBN Gaammee daawwachaa dhimmoota aadaa seenaa duudhaa akkasumas ammoo barnoota keessan wantoota galtee isiniif ta'an ni barattu ni daawwattu mitiire kuni qophii Simboo Keenya yeroo mara sa'aatii kan isin bira ga'udha ijoollee nutillee har'a ganamaan kaane Simboo Keenya OBN Gaammee OBN beektanii mire achi baanee imalleeti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti argamna mee ilaalaa bareedu uffanni aadaa kun mee sirriitti ilaalaa akkasitti faajjii abbaa gadaatiin mimmiidhagsee yeroo ammaa kana uummanni Oromoo uffata aadaa isaa ka bifa ammayyaanis diizaayin godhee bifa aadaa duudhaa isa ganamaa san isa sin beektu mitiire ka diizaayin gara garaatti hin dabalamin jechuudha isaanis babbareechee nullee kamee uffanni aadaa hin beektuumi maalirraa akka hojjetamu hoo beektus ijoollee mee xiqqootti yaadame maalirraa hojjetama jettanii jibrii faarraa hojjetamaa mi'arra uffanni aadaa Oromoo sadarkaa kamirraa eegalee hanga dhiyeessii gabaatti dhiyaata kan jedhu wal duraa duubaan isin biraan ga'uuf deemna isin maal gootu beektu ijoollee riimootii keessan lafa kaaywattanii filannoo keessan chaanaalii OBN Gaammee taasifachuu qofaa jechuudha. agartanii ijoollee kuula halluu abbaa gadaa keessa halluun mooyyuu warqee fakkaatus jira gurraachi diimaan kun immoo adiidha kanaafuu faajjii abbaa gadaa ofirraa qabaa jechuudha kuula faajjii abbaa gadaatiin miidhage aadaa ofiis beeksisaa eenyummaa ofiis ibsaa uffanni aadaa eenyummaa hawaasa tokko ibsuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kanaafiyyuu akkattillee uffanni aadaa ni dalagama ijoollee men wajjin turaan mallee wal barra Dajanee Mul'inaan jedhama ogummaan kiyya immoo pattern designeraa fi hodhaas nan hodha pattern garagaraa nan baasa ogummaan kiyya kan uffata aadaa kana guutumaan guututti asumatti oomishama kirrii irraa eegallee kirrii qofa urufaa binna sana booda shammaaneen erga dha'ee booda immoo akka filannoo maamila keenyaatti irratti immoo hundoofne immoo pattern isaa baafnee himurraa hin qopheessina sana booda akkaataa kanaan hodhaatti seenaa jechaadha. Hanga uffatamutti asuma mana kana keessatti xumurama. Ijoollee daawwachaa jirtu mitiire mee kutaa jibriin itti oomishamee shammaaniin immoo beekumsa kalaqa isaa itti dabalee gara uffataatti jijjiiru laaluudhaaf deemnaa nu waliin tura ijoollee kottaa hayyuu nu daawwachiisa. Sabni keenya saba ofii isaatii hojjetee saba ofitti uwwisaa ture aadaa keenya kaleessa keenya kan calaqqisiisudha. Kun amma dareen kun daree shammaaneen keessatti uffata dha'uudha. Kana booda uffata ta'eetoo kan ba'u jechaadha. Mee jibriin kamidha godhama? Jirbiiwwan kun inni kun handiriirfamu kun dirii jedhama. Inni asii immoo jirbittiin immoo asii achi darbatamtu tun immoo maagii jedhamte. Ishiin horizontaal fi vertikaalidha handhaamu uffaticha jechaan wal keessa hidhamee too tana keessa wal darbataa jechaadha. Hoggaadhaa darbatamu kun ola akkaataa kanaan wal keessa xaxamte. Jirbiiwwan wal keessa xaxamte tanatu uffata ta'a jechaadha. Wal hidha. Amma kuni gabaadhaa akkamitti qophaa'ee? Akkanumatti warshaa irratti qophaa'a kuni kan harkaan fo'amus jira. Isa sitti agarsiisa gudana. Akkaataa eeyyee kan fo'atamtu yaan fo'amu jira immoo gaabii uffata bunaa kana kan ittiin hojjetamu immoo hawwan keenya duratti kan harkaan fo'an. Kun amma warshaan erga uumame booda kan dhufedha kun. Dur garuu harkaan fo'amu. Harkaan fo'ameet deebisee harkumaan dha'a. Guutumaan guututti harkaan dhuma ture. Amma xiqqoo haala ammayyaatiin kan qophaa'u. Yeroo hin qusataa fakkeenyaaf amma uffata nama tokko dur
ji'a tokko ji'a lama kan fixuyyu amma torban tokko keessatti hoogan guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti akka xumuru walakkaasaa warshaadhaan oomishamuu qophaa'e. Guyyaatti amma hojjetaa kuni uffata meetira meeqa hojjeta kun guyyaatti? Garagara haalli hojiisa. Kuulaa fi yookaan immoo akkaataan hojiin uffata sanaatti murteessaa. Gara eeyyee. Uffanni Oromoo raayyaa fi kan kamisee xiqqoon ulfaatachuu. Een ulfaata xiqqoo jeerate een ulfaata. Guyyaa dheeraatti fixa. Saqqata garagaraatu waan daddabalamu fi. Eeyyee itti daddabalamu. Kuulas garagaraa halluu garagaraa ofirraa qaba. Hatu lama waggaa ta'e diimaadha. Halluu tokko qofaan dhuma. Jimma hoo ta'e immoo magariisan dhuma. Akkaataa kana kanaan naannoo. Ishiin tun ciraaroo jedhamte. Maaliif fayyaddi? Fakkeenyaaf amma kun qamisa naatti uffatte tun halluu diimaa fi halluu gurraachi halluu adii kana iddoo ittiin addaan bahu ishii tanaan mallattoo irratti godhatu isaan hodhaan jechaadha. Yeroo tana gurraachicha hoggaa dhume tana keessaa luqqisanii iddoo diimaa san immoo keessaa kirrii ittiin guuruu jechaadha. Ogummaa barbaada. Miti ogummaa barbaada. Anammoo soo yaala hin danda'u? Yeroo muraasa ammaa leenjii fudhattu malee maan ta'u. Inni leenjii ame garuu wanti hojjetamu namtu hin jiru. Leenjii barbaada. Wanti hin danda'amne kamuu namtu hin jiru. Biddeen namti nyaatamallee barumsa keessa muuxannee keessa dhufte daa'imti illee gaannoo jettoo guyyaa tokkoon biddeen kutatanii afaan godhachuun illee muuxannoo. Amma isaan kanaafuyyuu xiyyeeffannoo isaanii uffata hojjetan kan laalaati diizaayinii isaas laalaa wanni xiyyeeffannoo barbaada jechuudha. Xiyyeeffannoo barbaada. Ogummaan kun kaleessa keenya kan itti himannu boru keenya immoo kan ittiin fuffifnudha. Haja kanaaf turtii dhaloota boruu kana keessatti wanna himannu keessaa tokko uffata aadaa qabnaadha. Uffanni Oromoon tokko kan wanta himannu keessaa tokko maalinni uffata aadaa qabna. Kaleessa saba ofiisaatti dhaatee ofitti uwwisaa turedha jennee waan himannu tokko hoggaa qabaatte saba cimaa taataati. Waan himattu hin qabdaa jechaadha. Bakka himattu qabaachuun wanta himattu qabaachuu jechuun sammuu keetii irratti konfiidensii sii kenna jechaadha. Uffata aadaa Oromoo kan ammoo kan irratti hundeeffamee jiru maalin immoo dhaloota darbutti dhufutti immoo darbuu qaba jaan jennuuf akka karoorratti qabannee too hojjannaa. Sana darbaa garuu biizinasii akka nama biizinasii keessa jiru tokkootitti immoo hoo yaannu immoo wanta maamilli nu ajaje san akkaataa halluu isaan barbaadan fedhii isaaniit hojjenna. Ambiraatis daballee hojjenna jechaadha. Kan biraas ni hojjetan. Mee ijoolleen aadaa kana akkamitti uffisuu qaban akkamitti barachuudhaa qaban mee isinirraa maaltu eeggamame ijoolleetti nu himame ijoollee isin daawwachaa jira waan ta'eef. Ijoollee ka abboonni keenya akkaawwan teenya akaakileewwan keenya dur ishii jirbii tanarraa walitti dha'anii saboota uffata ofitti uwwisaa turanidha. Hanurufaa bitanii qofa oduu hin ta'in ofii isaanii ta'ee ogummaa gaarii warra qabanidha. Isinis hoo cimtanii hoo jabaattanii fedhii yoo qabaattan diizaayineroota beekamtuu ciccimoo fuuldura ta'uu dandeessu. Garuu fedhii qabaachuu qabdu. Aadaa keessan jaalachuu qabdu. Aadaa keessan jaalattanii hoo fedhiin of keessatti uumtan ta'e bakka diizaayineroota gurguddaa ta'uu qabdu ta'a. Kun akkaataa kanaan kan dhahamee ta'u uffanni amma dhufamu ta'utti isteeppii baay'ee qaba. Isteeppiiwwan kana keessaa immoo yeroodhaan akka itti fayyadamanii to'annoo jedhan tasgabbaa'anii sammuu fi to'annoo jedhanii haala waa kana barachuu qaba jedhanii ogummaa keessattuu ogummaan biddeenas eenyummaadhas cimsanii qabachuu qaba.